baga nagaan dhuftanii jira. Sagalee keenya takka acarrisiisuu keenya. Har'a kaayyoon irra kanatti baanu. Uummanni Oromoo hedduu keessaa irraa buqqaa jira. Finfinneellee nurraa fudhataa jiru. Maaster pilaanii haaraa baasaa jiru. Kanaafuu nuuni kana mormuu fi hiriira nagaa kana ba'uu dandeenyeerra jechuudha. Hundi keenyayyuu sagalee keenya ol qabnee dhaaddannoo keenya gara mootummaa Norweetti dhageessisnaa jechuudha. Stop! Land grabbing in Oromia! Stop! Land grabbing in Oromia! Free! Jafar! Yusuf! Free! Jafar! Yusuf! TPLF! Stop! Torturing innocent Oromos! TPLF! Stop! The master clan! TPLF! Stop! Killing Oromo! Students! The Finfinne is Oromia land! Jafar Yusuf! We need freedom! We need justice! Stop! Land grabbing in Oromia! Stop! Killing! Arresting! Torturing! Innocent Oromos! Stop! Killing! Oromo students! Bakale Garba! Justice and peace for Oromos! Justice and freedom for Oromos! We need freedom! We need justice! We are Oromo, we need justice! Free Bakale Garba! Free for Oromo people! Free for Oromo people! Innocent Oromos. Stop killing innocent Oromos. Stop killing, harassing, torturing students. Stop killing, arresting, torturing innocent students. We need freedom. Finfinne is Oromo land. Finfinne is Oromo land. We are Oromos. Oromo land for Oromo people. Stop arresting students. Binilik lamma batte di mokaba me dupi moreta kanarra barba me ayantu bakate dupi moreta oni la bebe ke kanaje se nyate dupi moreta garaja benya sakani ganu na te dupi Bakale Garba. Free. Olbana Lelisa. Hai kamu. Lefty Oromo. Kan Oromoati. Finfinne. Magala Gudditti. Oromiati. Ajechan. Ariamun. Gubinsi. Bukaun. Kote bula. Oromorra. Harapatu. Lefty Oromo. Kan Oromoati. We need freedom. We need justice. We need peace. kai gade
yeroo duutuu dubbiin boore taate dubbiif jibba malee kabajaan argattu dubbiin boore taate biyyee jedhamee yoo aadaan qixxaawu ulkuun bollaa ka'ee yoo ta'u wayyaantu siidaan minilikis kan nurra dhaabbatu kaatu malee dubbiin bulchan taatu dubbiin bulchan taatu kai. Sambanani dubbiin boore taate abbaa keejeesani reeffa saabarani dubbiin boore taate. Of peaceful demonstration of the Oromo asylum seeker in Bergen and its surroundings. We members of the Oromo asylum seekers in Bergen and its surroundings, member of the Oromo community in Bergen, members and support of the Oromo Liberation Front, all concerned Oromos and Oromo, Norwegian still in Bergen and its surrounding protest against the human rights violation by the Ethiopian regime. The Ethiopian government led by the EPDRF or the ruling party is now for its human rights violation severely and restricting the activity of political options, parties and trading independent media. The Ethiopian government does not tolerate, doesn't idea and put in jail anyone who opts the government's policy. The Ethiopian government imprisons its appoints without due process of law. Liberty, arrest, torture, ill treatment of persons in detention centers are common on daily basis in Ethiopia. Imminu har'a addanatti wal geenyeef har'a biyya keessa tokkoffaan ijoolleen akka artistiitti waa'ee Oromummaati waa'ee Oromiyaa faarfatan qabamanii sarbamanii hidhamaa jiru mana hidhaatti reebamaa jiru dubartiin Oromoo dubartoonni cunqurfamtooti biyya sana keessa jiran mirga isaaniitiif gaaffii abbummaa kaasan hidhamaa mootummaa wayyaaneen dararamaa gudeedamaa bakka argatamatti darbatamaa jiru keessattiyyuu yeroo ammaa kanatti waggaa dhibba fuundura humna bittaa biyyicha sana keessa jiru reebichaa fi saamicha bakkicharraa buqqa'u naannoo Tuulamaa ummata keenya ummata Oromoo naannoo Shawwaarra waggaa dhibba fuundura gahaa ture rasaasaan har'a toftaa jijjiirrate lafa isaarraa buqqisee lafa isaa humnaan warri filamtoota mootummaa wayyaanee keessa jiran lafa sana bitanii irratti mootummoota addunyaarraa wajjiniin shirkomanii lafa sanarraa buqqisaa jiru. Kana har'a nuti warri mirga qabnu gadi baanee dubbatachuudhaaf dhageessifachuu dandeenyu waa'ee rakkoo saba keenya biyya sana keessatti afaan sabaasee rakkoo isaa himachuu hin dandeenye afaan taanee himuufiif mirga guddaa qabna. Tokko kan lammaffaa baqataan biyya sana keessa walumaa gala biyya Oromiyaas haa ta'u biyya Itoophiyaa jedhamu sana keessa karaa Sudaaniin lubbuu isaa baafachuuf karaa Keeniyaa lubbuu isaa baafachuuf karaa Somaaliyaa lubbuu isaa baafachuuf kan ba'u mootummoota sanaa wajjin shirkaa ta'ee mootummaan Itoophiyaa har'a baqataa gara biyya isaatiitti deebisee waan barbaade godhee rarraasaa ajjeesaa dirree xiyyaaraa irra qabee waan garaasaa godhaa jira. Maqaa terroristiitti maxxansee yeroo dhiyoo kanatti Keeniyaa keessatti addatti iyyuu baqataa Oromoo irra wanta gahaa jiru tokko keenya beeknu. Kanaaf afaan beennuun waan dandeenyuun karaa feesbuukii karaa miidiyaa adda addaa kana biyya jiru biyya adda addaa keessatti iyyanni dabarfachuun mirga qabna addana keessatti. Kanaaf nuti harka wal qabanne dhaaba maqaa Oromootiin socho'u sun kun kana otoo hin jedhin dandeettii keenya gahee keenya jalatti hiriirree baasnee harka wal qabannee tokkummaa keenya agarsiisuun nurra jira jechuudhaaf yaada kana dabarsuuf jedhee injifannoon kan keenya injifannoon kan saba cunqurfamaati inni dhiye hin bari'aa jabaadhaan jedhaa harka walaa qabannu gara fuulduraatti ajabaannu jabaadhaa galatooma ulfaadhaa. Kära alla, idag är vi här för att protestera mot orättfärdighet och undertryckelse i Etiopien. Det har varit allmänt känt att den nuvarande diktatoriska regimen i Etiopien har varit välkänd och
veldokumentert alvorlig brudd på menneskeretten i Etiopia i løpet av de siste 23 årene. Og rytmet menneskeretten posten har blitt kritisert av internasjonale menneskerettighetsorganisasjoner som Amnesty International, Human Rights Watch, US Department og mange andre for de siste 20 årene. Yesu rite chiste yerodu tu du bimbore